Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Gaaffii isin gara koomentiitiin nagaafataa jirtanii fi deebii isaa deebisuun akkuma itti fufee jira. Namoonni baay'een view naaf dabaluu didee yookaan immoo view ni qaba sa'aatii naaf hin lakkaa'u furmaanni isaa maali? Amata gahuuf deemaa ka jedhu namoota baay'eetu nagaafataa jira. Koomentii keessaniif deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Sababa maaliitiif YouTube view guddaa hin arganne? View isaa maaliif xiqqaata? Akkasuma haala kamiin akka view isaa guddatu gochuu dandeenya. Viewun kun immoo akka inni sa'aatii fidu haala kamiin gochuu dandeenya? Sa'aatii fiduu dide ka jedhus namoota baay'eetu nagaafataa jira jechuudha. Gaaffii isin gaafataa jirtan isin qofaaf osoo hin taane YouTuberii keessattuu reef lafaa kahaa jiraniif deebii jaraafis ni taha waan ta'eef koomentii jalatti gaaffii keessan gaafachuu ittuma fuufa deebii keessan viidiyoodhaan isinii qabadheen dhufa isiniin jechaa eegan. Maaliif viewun YouTube yeroo tokko tokko gadi bu'aa akkasuma viewun nuti argannes maaliif sa'aan hin argamsiifne ka jedhu waliin ilaallaa jechuudha. YouTubein kun karaa lama sadiin view nuuf argamsiisa. Isin garuu namoonni baay'een keessattuu YouTuberoonni haaraan ofii ilaaluu akkasuma namatti share goggodhachuu kana gara sanaan view argamsiisa jettanii yaaddu sun karaa dogoggoraati. YouTube irratti illee eeyyamamaa miti. Takka recommendationiin baay'ee bareeda. Recommendation jechuun yeroo si YouTube irra seetanii akkas gaddeemtan hoomiidhuma irratti YouTube recommend godhee namoota adda addaatti kan beeksisusu baay'ee bareedaadha. Sana ta'uuf viidiyoo akkamiitu bareeda inni jedhus itti deemnaa jechuudha. Inni kaan immoo kan YouTubein namni kaan ka jalqaba egaa namni yeroo YouTube irra seenu fuuluma dura kanatti argate kan inni daawwatu sun recommendationidha. YouTube home irraa feed irraa ka dhufe sun view guddaa isiniif argamsiisaa jechuudha. Kana jechuun viidiyoon isin hojjettan sun murteessaadha. Viidiyoo akkamii akka ta'es waliin ilaallaa jechuudha. Kan itti aanu app nextidhaan namni tokko viidiyoo ta'ee daawwata. Viidiyoon itti aanee dhufu app nextidhaan yookaan immoo YouTubein akka walitti aanee viidiyoon sun adeemu viidiyoo adda addaa isin daawwattaniin viidiyoo tokko yeroo daawwataa jirtan viidiyoon itti aanee akka dhufu godhee lafa kahaa jechuudha. App nextidhaan akka namni daawwatuuf jechuudha. Viidiyoo akkamii yoo hojjetame baay'ee bareeda. YouTube irratti yeroo YouTube chaanaalii banattan wanni marti wal fakkaachuu qaba. Baanarii isin hojjettan maqaa YouTube isin itti moggaafattan namoonni baay'een maqaa namaatiin faa moggaafattu maqaa YouTube namaatiin sun faa dogoggora. YouTubein keessan maqaan keessan wanni isin hojjetaa jirtan abaawotii isin barreeffattan loogoon keessan akkasuma wanni isin YouTube irratti hojjetaa jirtan sun wal fakkaatee wajjin deemuu qaba jechuudha. Entertainment yoo ta'e waan entertainment nama godhu yoo waan barumsaa ta'e waan barumsaa waan sana wal fakkaatu chaanaaliin keessanis maqaan isaa loogoon isaa mata duree isin barreeffataa jirtan viidiyoo isin dalagaa jirtan wanni isin dubbataa jirtan barumsa san ta'uu qaba jechuudha. Kanaafu namoonni baay'een wal maktanii dalagu. Gariin sirba yoo argattan sirba irratti maxxansitu, nyaatas yoo hojjettan irratti maxxansitu, pirankis yoo argattan irratti maxxansitu, waanuma adda addaa san dalaguu ni dandeessu. Garuu yeroo chaanaaliin keessan guddate osoo ta'e baay'ee bareeda jechuudha. Kanaafu chaanaalii YouTube yeroo banattan maqaa irratti xiyyeeffachuu qabdu. Mata duree itti katabdan viidiyoo hojjechuu deemaa jirtan loogoon keessan wanni marti wal fakkaatee deemuu qaba jechuudha. Nichi YouTube irratti toopikii gurguddaa tahan yoo ilaaltan fakkeenyaaf kan akka nyaata hojjechuu chaanaalii YouTubein nyaata hojjetu entertainmentiin geemii namoonni irratti taphatan beauty and fashion wanni bareedinaa fi looshinii adda addaa barsiisuu wal qabate muuzikiin ispoortiin akkasuma saayinsii fi teekinooloojiin traaveliin jarra kasii kun YouTube irratti mata dureelee babbareedaa fi kan namoonni baay'een heddumminaan daawwatanidha. Akkasuma yeroo viidiyoo dalaydan haga isinii dandahameen namoota afaan Oromoo dubbatan qofa irratti xiyyeeffachuu hin qabdani akka nama addunyaa dalaguutti deemuu qabdu jechuudha. Kan isin dalagaa jirtan afaan maraanuu akka ilaalamuu danda'u osoo gootanii baay'ee bareedaadha. Mata duree ta'e filattanii hojjettu taanaan nyaata dalagdu taanaan dhimma nyaataa yeroo mara waan haaraa fi waan namaa ta'uu danda'u haala bareedaa ta'een dhiheessuu qabdu. Ka ittaanu sababni inni view guddaa hin arganneef viidiyoo keessan haga daqiiqaa 4-5 akka ilaalamu gochuu danda'uu qabdu. Namoonni akka jarri irra tuqan yoo namni irra tuttuqee qofa dhiisee irraa bahe viewun isaas hin guddatu akkasuma sa'aatiin isaallee hin dabaluu jechuudha. Kanaafu yeroo viidiyoo dalaydan jalqaba yoo viidiyoo daqiiqaa 8 daqiiqaa 9 ta'e jalqaba haga daqiiqaa 3-4 viidiyoo keessan irratti dhimmitanii yoo maal godhe jalqaba kana irratti namni naa daawwachuu danda'a yookaan immoo haga daqiiqaa 4 irra turuu danda'a isa jedhu itti yaaduu qabdu jechuudha. Sanaan ala daqiiqaan isaa haala kanaan gadi bu'uudhaan viewun isaas xiyya gadi garagalchee gurraachahaa jechuudha. Kanaafu impression isaa akka ol ka'u akka YouTubein viidiyoo keessan beeksisu
Viidiyoo bareedaa namni daqiiqaa 3-4 irra turuu danda'u yoo danda'ame immoo haga inni guutuu daawwachuu danda'u tursiisuu danda'uu qabdu jechuudha. Sun viidiyoo isin hojjettan murteessaadha. Akkasuma wanni isin jalqaba irratti dubbattanis murteessaadha jechuudha. Mata duree isin irratti barreeffattan suuraa isin jalqaba keessan jechuun tambilanii isin irratti fayyadamtan akka namni irra tuqu yeroo irra tuqeeyo haala kamiin namni sun daawwachuu qaba haga daqiiqaa 3-4 irra tursuu danda'a isa jedhu irratti xiyyeeffachuu qabdu jechuudha. Yeroo san maal ta'a viidiyoon wanni sadanuu viewun impressioniin akkasuma average view duration sun ol ka'aa adeemaa jechuudha. Viidiyoon lamman takka isinitti agarsiisu. Viidiyoon lamman kun ka view xiqqaa qabu sa'aatii guddaa argamsiisee fi ka view guddaa qabu sa'aatii xiqqaa argamsiisee isinitti agarsiisu. Viidiyoon kun viewun isaa 4,000 qaba. Yeroo irra tuynu gara fuula dura deemnee sa'aa inni argamsiise yeroo ilaallu sa'aan isaa xiqqaadha. Viewun isaa garuu guddaadha. Sa'a 77 gara 78 argamsiisee jira. Garuu viewun isaa 4,000. View 4,000 sa'aatii 77 argamsiise. Mee viidiyoo 2,000 wayii yookaan gara 3,000 immoo waliin haa ilaallu 2,800 qaba. Irra haa tuynu. Yeroo irra tuynee ilaallu sun 70 wayii argamsiise kun immoo 83 ol argamsiise jechuudha. Kun maaliif akkas ta'e? Yeroo jennee ilaallu daqiiqaan kun irra ilaalamee jira jechuudha. Daqiiqaa tokkoof sakandii 46 averageen ilaalamee jechuudha. Namni irra caalaan kaan daqiiqaa 3 kaan daqiiqaa 4 kaan guutuu daawwate averageen isaa daqiiqaa tokkoof sakandii 46 ilaalamee jira jechuudha. Kaan itti immoo yeroo deebinu daqiiqaa takkaaf sakandii 46 waliin jenne kaan immoo yeroo ilaallu daqiiqaa tokkoof sakandii 9 waan hin geenye wayitu ilaalamee jechuudha. Daqiiqaa takkaaf sakandii 9 sun daqiiqaa takkaaf sakandii 40. Kanaafuu viewun isaa guddatus daqiiqaa inni ilaalame xiqqaa waan ta'eef yeroo averageen isaa bahu sa'aadhaan ka view xiqqaa qabu ka ilaaltiin sa'aan isaa ol guddatetu sa'aa guddaa argamsiisa jechuudha. Kanaafuu viewun guddatee qofaaf sa'aatiin inni argamsiisu sun guddachuu hin danda'u. Kanaafuu jalqaba viidiyoo keessanii bareechuu mata dureen isin filattan mata duree bareedaa tahuu mata duree bareedaa mata duree tokko irratti osoo xiyyeeffattanii dalagdanii viewun keessanis subscribein keessanis ni guddatanii isin jedha. Laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Barnoota itti aanu walitti deebina. Turtii gaarii nagayaan tura.